Heera mootummaa jijjiiruu fi sirna bulchiinsaa gara pirezidaantiitti jijjiiruun ajandaa marii biyyaalessaa irratti dhiyaate keessaa ta'uu gabaasaaleen mul'isan. Koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa waggoota lamaan darban kutaalee biyyattii adda addaa keessatti ajandaawwan uummanni gaafatu dhimmoota marii biyyaalessaa keessatti haammatamuu qaban irratti hojii ajandaawwan adda baasuu hojjechaa jira. Hojiin dhimmoota ijoo adda baasuu kun Tigraayin alatti naannolee biyyattiin qabdu hunda keessatti adeemsifamaa tureera. Tibban ammoo qooda fudhattoonni sadarkaa federaalaa ajandaawwan ijoo marii biyyaalessaa keessatti haammatamuu qaban adda baasuu irratti guyyootaaf magaalaa Finfinneetti adeemsifamaa ture. Mari'attoonni sadarkaa federaalaatti hojii ajandaawwan adda baasuu kana irratti hirmaatan abbootii amantaa, namoota bebbeekamoo fi dhiibba uumtoota namoota siyaasaa dabalatee kutaalee torbatti qoodamuudhaan mari'achaa turan. Xumura marii kana irrattis ajandaawwan mari'attoonni sadarkaa federaalaa marii biyyaalessaa keessatti irratti mari'atamuu qaba jedhan cuunfuudhaan qabxiilee ijoo torba jalatti kurfeessuun koomishinichaaf dhiyeessanii jiru. Gaazexeessituu Muniraa Abdulmaannaan namoota sadarkaa federaalaatti hojii ajandaa adda baasuu kana irratti hirmaatan keessaa tokko yoo taatu xumura marii kana irratti ijoo cuunfaa ajandaa mari'attoonni gaafatanii kurfeessuudhaan koomishinichaaf gabaasa dhiyeessiteetti. Muniraan ajandaalee ijoo mari'attoonni sadarkaa federaalaa gaafatan kana ilaalchisuudhaan gaaffiif deebii BBC waliin taasisteen qabxiin duraa mari'attoonni gaafatan dhimma heera mootummaa fooyyessuutii jetti. Mari'attoonni heera mootummaa ilaalchisee gaaffilee hedduu kaasanii mari'atan keewwatawwan keessaa haqamuu qaban dhimmoota itti dabalamuu qaba jedhan kaasaniiru. Keewwataman kam irratti mari'atamuu qaba kan jedhu ammoo koomishinichi adda baasee booda akka irratti mari'atamu kan godhu ta'a jechuudhaan ibsiti. Dhimmi ijoon biraa fi mari'attoonni yeroo dheeraa fudhachuun irratti dubbatan dhimma ijaarsa mootummaa fi caaseeffama naannolee kan ilaaluudha. Mari'attoonni sirna federaalizimii amma hordofamaa jiru kuni jijjiiramuu qaba jedhanii kaasan jiru. Federaalizimiin sabummaa irratti xiyyeeffate kun akka jijjiiramu kan gaafatan turaniiru jechuudhaan kaafti. Naannoleen caaseeffamni isaanii afaan dubbataniin osoo hin taane teessuma lafaatiin ta'uu qaba kan jedhan turanii jiru. Kan federaalizimiin amma jiru kun akka itti fufuu barbaadanis jiru jetti. Marii ajandaa adda baasuu sadarkaa federaalaatti adeemsifame kanarratti sirni federaalizimiin wanti jedhamu kuni guutummaan hafee sirni mootii gonfoo akka ta'u kanneen gaafatan iyyuu turaniiru jechuudhaan dabaluudhaan dubbatte. Hariiroon mootummaa federaalaa fi naannolee gidduu jiraachuu qabus ajandaa mari'attoonni kunneen qabatan kan biraati. Mootummaan federaalaa naannolee irratti aangoon qabaatu hagam ta'uu akka qabu, hariiroon mootummaa federaalaa fi naannolee gidduu jiraatu akkam ta'uu qaba kan jedhu sadarkaa biyyaatti irratti akka mari'atamuuf kaafame. Ajandaa ijoon sa'aatii dheeraa fudhachuun irratti dubbatame dhimma alaabaa fi mallattoowwan ibsituu biyyaalessaa akka ta'e himti Muniraan. Alaabaa irraa kaasee haga mallattoolee addunyaa irratti Itoophiyaan ittiin bakka buutu akkasumas moggaasa daandiiwwanii irratti bal'inaan kaafamee dubbatame. Alaabaa biyya kanaa qalama isaarraa kaasee kan hin barbaanne jiru. Faallaa kana ammoo kanumti amma jiru akka itti fufuu kan barbaadanis turanii jiru. Loogoowwan biyyaa fi muuziyeemiiwwan keessatti bakka bu'iinsa qaqqabeessa ta'uu qabu irratti kaafamee dubbatamee jetti. Mari'attoonni sadarkaa federaalaa kuni dhimmoonni kun marii sadarkaa biyyaa irratti mari'atame furamuu qaba jechuudhaan kan dhiyeessan yoo ta'u, koomishinichi ammoo fuula duratti qaamolee dhimmi ilaalu mariisisuudhaan gara yaada furmaataatti adeema. Dhimmi hariiroo idil-addunyaa Itoophiyaan biyyoota ollaa fi kaan waliin qabdu dhimma ulaa galaanaa fi afaanotaas ijoo ajandaa mari'attootaa ture. Qaxanaa keessa jiru kana keessatti afaanonni afaan biyyaalessaa ta'uu qabu jedhan kaafamanii jiru. Keenyaaf afaan Arabaa afaan biyyaalessaa keessatti hammatame manneen barnootaattis barsiifamuu qaba kan jedhan turaniiru jechuudhaan falmiin dhimma afaan irratti ka'aa ture ibsiti. Kaan ammoo hariiroo biyyoota waliin qabnuuf afaan Ingiliffaa gahaadha, inumaa afaan Amaaraa daran guddisuu qabna kan jedhan turanii jiru. Ejjennoowwan adda addaatu ka'ee jetti Muniraan falmii ture yoo ibsitu. Dhimmi ulaa galaanaa garuu dhimma mari'attoonni hundi ejjennoo fi yaada wal fakkaataa irratti calaqqisiisan ta'us eeran. Dhimmoonni dinagdee, hawaasummaa fi amantaalee ilaallatus qabxii ijoo mari'attoonni kun akka ajandaatti koomishinichaaf dhiyeeffatan keessaayi. Ajandaa bal'aan hundumaarra kana ture. Dhimmi qaama miidhamtootaa isa tokko. Paarlaamaa keessatti bakka bu'iinsa akka argatan, fayyadamummaa dinagdee akka argatan ka'eera jechuudhaanis kaafte. Dhimmi ijoo biraa dhimma amantaadhaan wal qabatu. Amantaan hundi ija tokkoon akka ilaalamu. Amantaawwan durirraa biyya kana turan garuu labsiidhaan hin hundoofne beekamtii akka argatan gaafatameera jedhan. Amantaan waaqeffannaas labsii fi pirootokooliidhaan akkuma amantaawwan birootti walqixxummaan beekamtii akka argatuu fi kalaandara keessatti akka hammatamuufis mari'attoonni kaasanii jiru. Qooda fudhattoonni marii biyyaalessaa sadarkaa federaalaatti marii guyyootaaf adeemsifame kanarratti mootummaa paarlaamaa warraa gara pirezidaantawaatti jijjiiru, dhaabbilee siivikii siyaasarraa walaba ta'an ijaaruu irratti xiyyeeffatan hedduus kaasanii jiru. Koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa dhimmoota biyyattii keessatti madda rakkoof walitti bu'iinsaa ta'an mariidhaan furuu fi waggootaan
san dura labsiidhaan kan hundaa'e. Poolisiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee sakatta'iinsa seera hordofe taasisuuf qophaa'uu beeksise. Waajjirri muummee poolisii magaalaa Finfinnee ibsa baaseen sakatta'iinsa seera qabeessa kutaalee magaalattii adda addaatti geggeessuuf qophaa'aa jiraachuusaa beeksisee jira. Milkaa'ina hojii nageenyaa kanaaf uummanni tumsa isaa akka itti fufu kan gaafate waajjirri muummee poolisii magaalaa Finfinnee yakkamtoota nagaa fi tasgabbii magaalichaaf balaa ta'an ilaalchisee yaada waajjira muummee irraa dhiyaatee fi eeruu argate irratti hundaa'uudhaan tarkaanfii fudhachuu fi shakkamtoota to'annoo jala oolchuu fi hordoffii fi sakatta'iinsa cimaa geggeessuuf qophaa'uu himee jira. Yakkoota ciccimoo adda ba'an keessaa daldalli meeshaa waraanaa, daddabarsi namaa seeraan alaa fi maallaqni ni argamu. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebeen dorgommii miidhaginaa addunyaa Hindii magaalaa Haayidirabaaditti geggeeffame irratti lammaffaa kan baate Aseet Darajjeef badhaasa warqee kennan. Magaalaa Finfinneetti waltajjiin marii ogeeyyii aartii mata duree biyyaaf ogummaa guddina Itoophiyaaf jedhuun geggeeffamee jira. Aadde Adaanach waltajjicha irratti dorgommii miidhaginaa addunyaa irratti sadarkaa lammaffaa kan baate Aseet Darajjeef badhaasa warqee kennanii jiru. Dandeettii Aseet waltajjii miidhaginaa kana irratti agarsiistee dargaggoota hedduuf fakkeenya ta'aa jedhan. Aseet Darajjeen ambaasaaddara tuurizimii magaalichaa ta'uun akka hojjettu ergamni kennamuu fi hoogganaan pirees sekireetarii waajjira kantiibaa mi'eessaa Dr. Elemaan ibsanii jiru. Aseet Darajjeen badhaasa bulchiinsi magaalichaa kennaniifiif galateeffattee jirti.